سينتين كاسو ديما Boss. Jiddugala raabsaa qorichaatii fi meeshaalee waliigalaa lammii qubsuma isaa biyyoo adaree harar godhate tajaajila raabsaatii fi gurgurtaa isiniif laachuudhaaf qophaa'uusaa yeroo ibsuu gammachuudhaani. Dhaabbanni keenya dhaabbata mootummaatii fi kan miti mootummaadhaatiif meeshaalee fayyaa yookaan qoricha kanneen barbaaddan maraaf hottaa gatii madaalawaatiin nu biraanii harkattanii isiniin ja'a. Jiddugalli raabsaa qorichaatii fi meeshaalee wallaansaa lammii. Kana maleessa dhaabbanni keenya meeshaalee yeroo nurraa bittan ajajaan iddoo barbaaddanitti isiniif finna. Raabsaa qorichaa biyya keessaatii fi biyya alaa kanneen biraandii ta'an. Raabsaa meeshaalee yaalii yookiin wallaansa guutuu. Raabsaa meeshaalee fi keemikaalaa laaboraatoorii guutuu waliin isiniif dhiyeessina. Hotta hulaan teenya banaadhaa isiniin ja'a. Teessoon teenya biyyoo adaree Shaash Garaaj kolleejii Awaash Vaalii cinatti argamna. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kan asirratti argamu kanaan nu qunnamaa isiniin jenna. Jiddugala dhaabbata raabsaa qorichaatii fi meeshaalee wallaansaa lammii. daawwattoota kee kabajamoo akkuma haayilaayitii irra laaltanitti piraankii ajaa'iba. Piraankiin kun maammee dalagame. Maammee torbaanaa lama dura gaafa iffannise sommana keessa yennee intarviyuu goonee turre. Sanii wajjin wal qabsisnee akkaataa namaafillee barnoota ta'utti isaas akkatti barnoota ta'utti piraankii kana galgala irra daleenya. Maal goonee gaa akkuma laaltanii gartanitti maleekaan qabrii keessaa lama. Maleekaa azaabaatiif maleekaa jannataa kan qabrii dhufu jechuudha. Yoo ti warra azaabaa taate uummata gurraacha sanii si dubbisa. Yoo ti warra jannataa taate uummata adii sanii si dubbisa. Ni beektan gaa yeroo hedduu kana dhageessanii jirtan kaanis baratee jira. Haala saniin akka yaadachuu waan boruun eeggatus ta'utti namaafillee barnoota ta'utti isallee iffannisee ture gaafa sanii akka nama du'ee achi bira dhufee akkasitti irra dalaguu deemnu jechuudha. Amma duutee dhuftee gaafa san maaltu iffannisisee jihee. Akkasii piraankii kana guutuu saalaalaa YouTube chaanala kanaaf warri haaraa taatanis subscribe godhaa homaa dhiibbaa seenuu qabna. Egaa daawwattoota kiyya ammoo ol seeneetiin kaasuu deema nafaana tura. Ifaan kamsaa koyaa tura.
Tajaajila loojistikiidhaatii fi tiraanziitaa Gold. Tajaajila tiraanziitaa meeshaa ala erguudhaa fi fiduu kanneen barbaaddaniif adeemsa gumruukaa raawwachiisuun iddoo abbaan qabeenyaa barbaadetti dookumentiin daleessisee abbaa qabeenyaa harkaan ga'uudha. Gorsa daldalaatii fi VAT riipoort galmee herregaa kan waggaa kan ji'aatii fi kurmaanaa qopheessuun bakka abbootiin qabeenyaa isaan bakka bu'uun gibira waajjira galii federaalaatii fi magaalaadhaa fi aanaalee hundatti irraa galchuudha. Project proposal, investment proposal akkasumas business plan kanneen baankii irraa liqii dhalaa irraa bilisa fudhachuu barbaadaniifis business plan audit reportidhaa fi proformaa qopheessuun baankii wajjin bifa addaatiin haala isiniif mijeessa. Iddoon tajaajilli ittiin kennamu iddoo gumrukni jiru hundatti hoggaaniif ta'u waajjirri keenya garuu bulchiinsa Dirree Dhawaadhaa gamoo garaatti gubbatti argamna. Odeeffannoo dabalataatiif lakkoofsa bilbilaa kan asirratti argamu kanaan nu qunnamaa isiniin jenna. Tajaajila loojistikiidhaatii fi tiraanziitaa Gold. Ati, Mario Fani Subhad, ऐसा देवता से, ऐसा तीन दिए अच्छा wow hey bro ऐसा तीन दिए बता मुझको weekend ला कुमार चलो आज करते मुझको को बाजे फंडिस को बगगानी देवता से दे योम राजाबाद देवता योम बांधा राजाबाद देवता हज़ार ना Jaffe Decor sagantaalee garagaraa miidheessaa fi faayeessaa kan ta'e qophii akka aruuzaa, eebba, waltajjii, beebi shaawar, konfiraansiilee adda addaa, koongiraajuuleeshinii fi kanneen kana fakkaatan hojjechuu irratti argama. Diikoora bareedaa harkaa ijaatiif nuuraa, dasii qalbii, dasii ijaa, babbareechaa guyyaa gammachuu keetii kan ta'e Jaffe Decor. Istaayilotaa fi faashinoota ammayyaawaa yeroo yeroon jijjiiramu haalli isaa mijaawaa
diizaayina barbaadde filattee fedhii keetirratti siif hojjeta. Jaaffee diikoor siifin jira. Sirraa hin babbareecha. Fageenyaa fi dhiyeenyi kee osoo nan daangeessine si cinaan jira isiniin ja'a. Eeyyeen atirraa hoo maaltu eegama? Heloo Jaaffee jechuu qofa. Iddoon magaalaa Dirree Dhawaa Saabbiyaan itti argamna. Odeeffannoo dabalataatiinis kunoo hanaan nuuf bilbilaa isiniin jenna. Jaaffee diikoor. Mata kana bergerak kok. Lagi rada. Saya tak pernah kita orang jalan. Dia mau dia gitu. Dia mau dia. Mame. Obboleessa keenya xiqqooraa goona jenneeti xiqqooraa rahaan xiqqoon qabdu yaa obboleessa kiyya atis namarra ni goota Wayabbaa dhiifama beeytu. Mame. Jaaffee na gubbaa dhiisee chitee. Nalage hawa. Eenyuma kiyama koy. Waanuma jiraatee misa. Jaaffee. Dage. Ganaa na dhiisee Jaaffee na dhiisee bakka mana keetii bakka jirtu tundi addu ganaa na dhiisee Jaaffee. Ona raboota qarqara kee beena laata. Berangkat mutra namar tu cuma ini. Jaaffee tafa. Mana na cuftani namme kan na rafisani kan lagote ni. Lah berangkat lah salah rak tujuh dalene roser rak tujuh dalene. Aisyah berangkat midi. Serenja mana? Yoo aara qabaatellee aara kana isarraa buufneeti. Hangama kiyyaa fayyisaa korbeessa tokko ni bita. Waan bareeda. Anis korbeessa tokko ni bita bakka. Yoo bineensummaa keenya murtee. Hamma rifachiin. Korbeessa kifuu yaallee korbeessa naa bitaa. Ani loo korbeessa tokko fi hin qabu. Wallaa guu na qabanan sun maamee waan addunyaa kanarra miilaan dhaabbatuun see. Habla baay'inaan yookaan birriya yookaan mana ana cabsee gubbaan ba'a malee ni afansee inni garuu hafe alhamdulillah. Oke nanti lagi. Kalau kita gantung tembok darah gue deh.